kan cabneefi. Kabajamtoota hordoftoota maatii iyyuu Orootuu 430 kan taatan hundi keessan bakka jirtan hundatti nagaan keenya jaalalaa kan inni irraa maddesinaa qaqqabsiniin jecha torban kana sinirraa kanan fagaadhee ture rakkoowwan biyya keessaa konneekshiniin yookaan neetworkiin gaa ta'uudhaan dhabuurraan kan ka'e haalonni baay'ee dhiibbaa gurguddaa wanta geessaa jiranii fi kanarraan kan ka'edha kan sinirraa fagaachuu dandeenye malee sinirraa fagaachuuf guyyaa tokkollee fedhii keenya akka hin taane sin hubachiisuu barbaada gamanaan. Amma torbanoota kana keessaa wantoota irraa ilaaluuf nuuf malu keessaatii wantoota sadan arfan tokko qabadhee dhufee jira. Inni guddaaf ijoon waa'ee aartistii gameessa Oromoo, aartistii jaallatamaa, aartistii hayyuu durii adda durummaan seenaa eenyummaa Oromummaa leellisaa akka ture kan waggoota hedduudhaaf waa hedduu dalagaa ture aartistii Zarihuun Wadaajoo erga dhukkubfatanii waggoottan lama lakkoofsanii sadaffaaf kadeemaa jiran rakkoon dhibee isaatis gaafa inni qabamu sana haadhi manaa yookaan haadhi warraa isaa miidiyaa biyya keessaaf fi biyya alaaf ifa godhanii akka turan wareegama aartistii gameessa dargaggeessa yookaan qaalii Hacaaluu Hundeessaa dhaga'uurraan wareegamuusaa dhaga'uurraan kan ka'e jechuun kufuun hoggaa sanaa kakaasee obstaala kasiin hanga ammaatti dhibeen isaa jijjiiramuun kallattii hedduudhaan yaala biyya keessaa deddeebiin obstaalota irra naanna'ullee fayyina amansiisaa fi yookaan nagaa guutuu argatee jiraachuu akka nama tokkotti socho'uu hin dandeenye. Aartistii gameessi kuni waan qabuun aartii sagalee duudhaa eenyummaa Oromoo fi garbummaa diddaa garbummaa Oromummaan yookaan ilmaan Oromoo keessa jiran hunda sagalee ta'ee miidiyoota addunyaa fi miidiyoota biyya keessaa biyyoota alaa keessa jiran irratti deddeebiidhaan yeroo inni dubbataa ture wantoota sagalee daqiiqa 4 yookaan 6 hin caalle kana gidduu irratti deddeebiidhaan kan inni dubbatee raatee waa baay'ee irratti dhageessaa ture. Kanaaf aartistii gameessi kun kan inni isarraa hubachuu bare yookaan isarraa hubachuu danda'e tokkoon keessaa isinitti himee gama kootiin darbuu barbaada. Innis maal yoo jettan aartistiin kun amma Oromummaa isaa jaallatee Oromiyaaf jecha waa ol kaawwate waan ittiin yaala dhaqullee dhabee raatee rakkatee halgarra yookaan sireerra ciisicha irratti waggoota ammanaa lakkoofsa amma immoo ciisicharraan kakkee tiruun isaa lamaanuu infekshinii uumee raatee baay'ee miidhameera kan jedhamu maddi odeeffannoo itti qaatafarii fi kanneen jaallan isaa ta'uudhaan deddeebii marsariitii miidiyaarra naannaa kan jiran achirraa argadhee jira. Kanaaf wanna dandeessanii kallattii dandeessaniin aartistii keenya bira akka dhaabbattan gamanaan afeerraa kiyya olii keenya malee oomaa tokko hin qabnu. Mootummaa hin qabnu eenyuun nama habdan tokko hin qabnu nuti. Oromoon garuu Oromoo qabateennan gaarri gaaratti hirkate socho'uu akka hin dandeenye Oromoon Oromootti hirkate socho'uu hin danda'u miidhamuu hin danda'u. Birrii takka takkaanii aartistii kanaaf namni arjoom uummata miliyoona 46 qabna jedhu miliyoonni tokko lammi gahaadha aartistii kana tajaajilee fayyisee biyyoota alaatti yaalame akka inni biyyatti deemu. Garuu Oromoon dammaqinaan jira akka jedhu kanarratti isin ilaaluu barbaadaa jechuu kiyya. Hordoftoota keenya jaallatamtoota fi kabajamtoota keenya kan taatan gamanaan aartistii Keekiyyaa isin afeereetan walitti deebina. Turtiin keessan aartistii Keekiyyaa faana haa ta'u. Asin geenye jaatanii alii wanti dhabneefi moo'ii tufaa wanti dhabneefi sabni isaa kan cabneefi nuti waraabechi nu nyaachaa nuti jabaattu jajjabaachaa Oromiyaan jirti jiraachaa gadaadoon afaan nu ba'ee dararaan afaan nu ba'ee nu ga'ee lakkii nu ga'ee ululleen afaan nu ba'ee rumbaan afaan nu ba'ee hidha fuufinaa nu
sabana gaafe dhubbiyo amaana gabrummaa siidhachiise hidhannoo waraana yoo qabsoo nagaa saba akeeku afaa of afaa olitti beeku mataa dhiirratti mara jabaanne oromoo oboo baga qabaanne. Kanaaf hordoftoota keenya olitti deebinee jirra. Turtii daqiiqaa murtaa'e kikiyyaa faana turreen kikiyyaan waa baay'ee dhaamsa inni nuuf dabarse keessaa wantoota raawwachuu dandeenyu tokko tokkoon qabeechuu keenya adda bilisummaa Oromoo yookaan wow isaan nuuf jiraachuudhaan kabajaa kan arganne jechuudha. Torbanoota kana keessaa godinaalee Arsii, Gujii fi naannawaa lixa Wallaggaa, Qellem Wallaggaa jalaatii Mugii magaalaa jedhamtu keessatti haleellaan deddeebiidhaan uummata irratti raawwatamaa akka ture, uummati saamamuu fi doorsifamuu, aleelamuu, sodaachifamuu irra darbee qabeenya isaa gibira akka malee nama gabaa deemee gabaa nagadatee bahu magaalaa godina Wallagga lixaa Wallagga keessaa Qellem kan jedhamtu Qellem Wallaggaatti kan argamtu Ijirratti deddeebiidhaan ilmaan gabaree nama qote bulaa waa takka hin qabne gabaa dhaabbatee deebi'u kaan uffata yaalchifatee kaan wantoota adda addaa irratti ilmaatanii deebi'an hunda irratti haleellaa raawwataa turanii. Kanaaf achirraa kan kan odeeffanneen arraata biyyoolessa Oromiyaati. Kunis immoo qarshii 200 harkaa funaanuudhaan doorsisaa kan hin qabne immoo adaba adda addaadhaaf saaxilaa jiru. Akkasumas immoo lixa Wallagga lixaa keessaa godina Maqanajjoo gidduutti dargaggoota lama qabuun tokko ajjeesanii maqaa isaa nuun hirree maqaan isaa akka nu bira ga'een isin feeruu dandeenya. Kunoo asiin Arsii keessaatti immoo magaalota keessatti aleellaa fi saamicha akka godina Jimmaa immoo Bunnoo Beddellee keessatti wantoota addaa fi jibbisiisaa ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiru kana jabaatee Oromoon jala taa'uudhaan ofirraa fonqolchuuf yaaban yaalu saamichaa fi walirratti ijaarsa tamsaasaa jiru. Ilmaan Oromoo gama jirtaniin dammaqaa eenyummaa keessan dhaabbadhaatii ittiin wareegamaatiif falmadhaa isiniin jenna. Gama keenyaan turtiin keessan ana jeneraalticha keessan iyyuu oolatu 430 kan ta'e torbanoota kanaaf kanan qabadhee jiru oduun kiyya gamanaa yoo goolabu hiriyoota keessaniif afeeraa sakkiraayizii isinan kadhannaa barbaachisu namooti hedduun illee kadhatanii yuutuubii irra taa'anii raatanii kanneen adda addaadhaan soba gadhiisuu fi odeeffannoo hin taane malee dabarsuudhaan uummata dogoggorsaa jiru. Kanaaf isin sakkiraayiz gochuun yoo fedha keessan ta'e kallattii isin hin danda'amin sakkiraayiz gochuu dandeessu. Nun garuu kan isin irraa barbaannu koomentiidha. Koomentiin keessan jajjabina keenya, koomentiin keessan yaada isin nuuf barreessan irratti isinis sagalee keenyaan qabannee miidiyaa irra isiniif oolchina. Ergaa qabaattan immoo karaa iimeelii keenyaan nu qaqqabsiisuu dandeessu. Iyyuu 67 yoo jettan isin qaqqaba nu qaqqabsiisaa. Yaada keessan qilleensa irra isiniif oolchina. Ammallee turtiin keessan nu faana haa ta'u. Oolmaa gaarii isiniin Lela ede bote, wananya dosabe, asane rambatu, wanante kadarpe, ayo ko bontuko, nada tinggalako, rana nanyate. Tunan sadakaku Bela ede bote Pananya tusabe Akane rambatu Wanan ke sadarpe